ትክክል ነው የጠየቀኝ። ዶጎጎሮ ከሆነ ጋፈተስ ትሩፌኒ ናዊን ማኖ አምር ቦርሻ መቃኮ ሜንሽን ጎዴ አቲዞ ዮጎ መቃኮ ሜንሽን ጎቹ ባተ ኬሳ ነንጋፈቶ ኪ ሜንሽን ነንጎቱ ዱቻን መተካዋናኒ ሳሚቾ ይጎዴ ዮካን ቀርሺ ሙባረክ ሰነ ሳሜ ነጎቴ ትንሽ ስትቅር እንጀዴራል ኩኖ ከቢሮ ተንደወሌ አከስና እንጀዴ ኢቲሚ ጀዴራን ኩኖ ከቢሮ ኦኬ ሰና ደለሉ እንደንዴሰ ስሪ ደለሉ ቀብደለ ወደለንተለ ነጥቶለታል ማሌቪ namni gaafa waa wayduubat dogoggoruu danda'a. Garuu haa ta'u malee gaafinansi gaafa dammaa naan deebisi. Dhugaadhaa mucaa kana gargaarsiftanii akka nuti isin abdan mucaa kana nama luka lama dhabee. Sababas immoo sitti meera naawwilo. Hin gargaarsine bar. Waan hin gargaarsisne mucaan achitti rakkataara. Garuu waan humna keenyaa gooneera. Akka dhuunfaa kootti waan humna kootii godheera. Garuu gahaa miti. Sanaaf immoo Mubaarak miilli cite jechuudha. Amma galchitee gaafachuu dandeessa. Yoo xiqqaa torbee keessa yeroo lama sadii yeroo waliin haasofna keessan hin dubbanna waliin keessoraan maal gochuu akka qabnu ajandaan garaa garaa tureera beektaati. Namni immoo maatii nama arrabsa tunuutu gidduutti waa kana fudhannee kaa'e. Naaf badii keenya salaaf mucaa kana kiisuu barbaanne kaasaa iggabbawal kiisuu barbaanneet sagantaa qabneefi jirraama. So kana godhi jettee akka hiriyaatti akka nama konneekshinii qabutti keessaan na gaafachuu dandeessu. Dubbiin keessuun naan taane jechuu kooti. Abdi carraanaa kenni amma yana. Dubbadhuu bakka ishee dubbadhuu kaalitu. Ayyee naawwii wajjin naa saafaniinis naawwii rafannaan seenee tokkoffaa irratti mana kee yeroo nama galchitu mana kee keessaa moodeesarri mana keetii kibirii namaa eeguun gaariidha. Silallee mana kee keessaa kan darbatanii homaa rakkoon hin jiru. Ani koominen bicuu wayisii qabu naafi edda sida waliin ture maaliifan sida wali beekta ani akka ijoollee keenya akka ijoollee shanan gibeetti abdiirraallee qeeqan qaba sirraallee akkasuma sababni isaas immoo waa'ee mubaarakii fi waa'ee yookiin immoo mubaarakisa obboleessa maamee kana wal qabsiiftanii irraa dubbachuurraa eegalee viidiyoo hedduuti waraabamaa ture. Viidiyoon sun immoo ittiin hamilee feemesii keenya osoo jennu ittiin hamilee isaa cabsuudha. Hamilee isaa kana cabsuun booda osoo beektuu waalummaa isaa osoo beektuu silkii isaa qabda maa hin dawwallee isa jedhuudhaafan si dawwalee edda alkallaayii fi rafiitiirraa ka'ee jechuudha. Wannan si dawwalee fi isa kana naaf obboleessa fi inni biraa immoo abdiin nu warra hamma asirra deemee iyyaarurraa wallaahi haqa namaan balleessina. Haa dogongora isaa itti ibsuu sirriidha. Atis immoo dhugaa dubbataa jirta. Maaliif ijoolleen keenya hedduutu suudii keessatti rakkatanii hedduutu dhamaa jiran garuu haqa namaa balleessuun gaarii miti. Deengedda kan awwala akka wanti isaa. Kitaaba godhaati sagalee nu gurame bakka danuu yeroo gallu nu xinneessu. Nama tokkoof kuma shan irratti nu buusanii jarri abdii nama kuma shan qabannee akka hojjechuu dandeenyu. Keerraan dubbadhaafanii keetiifis gaariidha. Keetiif gaariidha wayiiti. Rakkinuma Oromoo mana keenyatti hubanne malee ta'an jiru. Koppiliin kitaaba koppilii let's go. Go down welcome. Mama mama inu rabbash tabibi ma wala nagifatu wal wajun warabbash kun gaari miti yaaki. Namni ma beeka wal nagifata nama inu dodi. Amma asirratti yaada kee fitadhaga. Kabir atillee akkuma sana fakkeenyaaf yoo ijoolleen kun miira keessa galanii ijoolluma ganda keetii kana yookiin akka namni biraa ittiin gadi ba'ee hamilee si cabsu yoo kan jarri jechan taane itti fayyadamanii anuma kanayyuu Kabir atumtiyyuu jechuudha. Sirraayyuu komiin qabaan hunduma keessan namoota xaayiroo bira galee wajjin dhaggeeffataa turedha. Amma akaanidoo dubbiin nuti irra jirru waa'ee komii osoo hin taane waa'ee furmaataati. Wanni tokko dhugaa dubbachuudhaan osoo edda baannees Mubaarakisa sanas namni yaadataa. Furmaatarra waa'ee komiitti cimuu qabaayyuu qaaliitu muradhati. Naawwiidhaaf deebisaa. Dogoggortee tanaawwi karoora qabna nuti. Tarii guyyaa salphachii asike malee dogoggora qabda. Ana Mubaarakuma mataa saree gaafadhu. Sagantaa qopheessaaf akka jirru. Sagantaa karaa WhatsApp muhaadiraa wayii qophaa'ee irratti qophaa'aa jira nuti. Tarii isin kuban qabnu ati kuban qabdu ta'a malee. Abdi koi meeboo nan deebisaa fi jara kanaaf waa deebisaa waa hedduu argaaraan koi meeboo. Eldaa asirratti haqa namaa hin balleessinu wannan jedhee fi haqa abdiidhaaf falmoo osoo hin taane
abdiidhaaf falmuuf mitiyan. Mucaa kana gaafa asliin gadi baheellee gara isaa godhu kan akkaawuntii biyya keessaa eenyu baasisuu danda'a kan jedhee asliin itti kenne abdiidhuma Geetaachoo amma isin ijoollee simitira naawwii kiyya simiti ijoollee ittiin arrabsan nama hedduun argaa jira nama beeku jechuudha. Eenyuun ni gargaaraa ture abdii Geetaachooti isinii galee garuu ani amma asirratti akkuma ati amma jette akkaawuntii guddaa yoon qabaadhe akka isaa kanatti gargaarsisuu hin danda'u. Garuu cabsuu fi arrabsuun booda kunoo akka malootii jira. Akkuma sana immoo ijoollee hedduu hangafa qabna. Hangafa keenyatti dhandhee himne yoo jirri rakkoo keenya kana. Yoo jirri rakkoo keenya kana. Maa inni sobni? Abboo yaakii koomentii dhiisee abdiin abboo yaakii uummata gagamaa wajjin ati naatu si yaakii. Dubbadhu gabaabsi Hudduu harree asaltu. Kanaafi amma walumaa galatti isin hundinuu haasoftaneettu. Isa kana booddee akkuma atis as keessa jirta. Hundumti keessanuyyuu sagantaa keessaan guruupiinuu hidhaati nama arrabsuu miti nama qeequu miti. Abdiin nu olitti godhee jira. Akka ijoollee Jimmaa olitti godhee jira. Maallaqaan gargaaru yoo dhiises akka namni gadi bee mucaa kana gargaaru kan godhe abdiidhaa fi akkasuma asliidha. Dhugaa rabbii dubbachuun gaariidha. Kanaaf isa sichiitti immoo yoo akkaawuntii battanii ijoolleen Jimmaa yoo isin gargaaramuu yoo barbaadan wallahi ana akka mataa kiyyaatti jechuudha qeequu fi harrabsoo osoo hin taane riyaa qaba hangafa hin qaba kunoo akmaliin kana bira deemeen akmal ila abdii Geetaachooti waan akkanaa ijoollee akkanaatti rakkattee jirti waan akkanaa kana akka ijoolleen kun gargaaramtu godhi jedheen itti malee an abdii Geetaachoo akka sana gadi bahee situu akkas godhe akkanatti ta'ii bifan taaneen ajandaa biraa isin kaleessa bantan ilaa naa dhaggeeffadhu gadi baatee dudhattii wanti argite jechuudha abdii Geetaachoo qeeqaa jirti. Kanammoo abdiidhaaf mitiyan abdiin baay'isooyi naan ta'u laala. Maaliif bakka hin taane deemee akka Mubaarak masammaa deebii namaa deebisa bakka namni immoo gaafa nama ijoollee mahayyim nama deebii deebisee fi bakka dhabee jechuudha isin galee nama abbaa argite afaanitti banaa deema namallee hamilee namaallee cabsaa jirtan kamitti feemesii ta'a. Abdiin illee dogongora yoo qabaatee keessaan haasofnee wal sirreessina malee akkanatti deemanii wal qeeqanii wal arrabsanii namni biraallee akkasiin nama arrabsiisu wal gochuun hin bareedu. Kan kanumaan jedha kan kanarraa fi booddeen dhugaa dhumarra. Akkuma Dr. Abdii dhiifama guddaa turteetti habiibi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaada gabaabduu siin kana deebi'aa. Ani gabaabumatti rakkoo nuti qabnu ijoorraa dubbadheen bu'aa isinitti hin dheeressu. Tokkoffaa rakkoo nuti qabnu keenya gaafa waa walitti machuu barbaannes gaafa rakkoon tokko arrafames keessaa wal gorsuu dhiibnee gadi baanee wal qeeqna. Kun hojiinuma ijoollee Jimmaati. Tokkoffaa kana qabadhaa. Lammaffaa ammoo mubeen dura gargaaramuu baate mubeen duraan dhukkufatee jiru utuu ciisu Mubaarakiin gargaaraa jira. Mubaarak immoo akka Jimmaatti nu gargaarree jenna malee Mubaarak akka Jimmaatti seenaan dagatamne hojjetee jira. Fudhadhaa kana Mubaarak Musammaa seenaan dagatamne maal hojjete yoo jettani gaafa kitaabni seenaa shanan gibee barreeffamu hundi namarraa baqatee jennaan nabaaniin shaafii ziyaarratti raqamee qabamee hidhamee jennaan kitaabni seenaa shanan gibee bal'atti gatamnaan kan birrii 300 ol ergee eebbisiise Mubaarak Musammaati. Har'a garuu gargaara isaa fuuldura dhaabannee riiferii fidii waan akkasii fidiin nu barbaachisu kun kutaa biraa wajjiniin wanna akkasii nurraa ni gaba ammas lammaffaa abdii Geetaachoo naan hidheen gargaarsisu hundi keenya iyyuu asirra jiru. Waraqaa gaafachuu yaa rakkoo qaba. Namni ni gargaare gaafachuu qaba inni gargaare gaafachuu mirgan qabu. Namni gargaare gaafachuu mirgan qabu. Inni gargaare immoo gaafachuu mirgan qabu. Fakkeenyaaf adda wanni kubsaddee ciisa maa akkamitti yoo danda'ame gargaaruu yoo dadhabe dhiisu amaaraan inni kaleessa guzoo guddaa wal wedhee dhukkee irraa kataa ture iyyuu waraqaan jenneeni Oromoon akkamitti gadi bahee gaafata. Namni xaxaa boyaa. Deebisi abdii. Sagalee koo dhaggeeffata inni gaafamti sagaleen koo amaaraan inni kaleessa guzoo guddaa wal wedhee iyyuu dhukkee irraa kaasee hin ajjeefne itti Mubaarakiin barbaadaa turte iyyuu waraqaan gaafanne riiferiin gaafanne keenya immoo warreen gargaare qeequmsa garaagaraa dhaggeeffadhaa. Mucaan kan gargaaramuu baate inni dhukkubfataanuu ciisee gargaaraa jira waan ta'eef isin gadi baatanii qeequmsi kuni loogii adda addaa yookaan dhimma biraa irraa qabdu natti fakkaata. Akka itti yaadan. Garuu immoo tokkoffaa nuti yeroo baay'ee dheengadde gaafa makiinaa abbaa keenyaa dubbanne jennu qeequmsa adda addaa geggeessaa turtani. Gaafa kitaabni shanan gibee dhufu qeequmsa addaa geggeessitu. Gaafa nuti meesii dura abbaa keenyaan gargaaran jennu qeequmsa garaagaraa geggeessitu. Rakkoonis nu qabnu kun maali? Guruuppii addaa nuti hin beeknetti hidhamee jira moo kan yeroo hunda qeequmsa kana gadi baasu? Maayina akka shanan gibee dhaggeeffadhu zimbiloo abbaa barbaadan gargaaruu miti haasaan haasaa tartiibaa haasaara tartiibaan haasa'e. Lubbuun Mubaarak Musammaa lubbuun Mubaarak isa miila lama citeen caalu ana biratti tokkuma. Kan ji'a sadi jiru otu kan ji'a sadi miila isaa dhabe biyya namaa keessa waraqaa dhabee isaa jiru jiru.
Inni sun inni lukkirraa citee jiru kan keetu lubbuudha. Ansin gargaara deemi yaalami kan kun luka citeen fayyeeraa jedhe. Viidiyoo isaatiif fiduu hin danda'amu. Dhaqaanuu fida. Inni laayivii irra ol galchanii ennaan jedhe malee keessaa waan ittiin haasa'amee gaafatamee gargaarame. Naawi asirratti haqaan deemna. Gaafa sana kan leenca kenne Oromoo kutaa 11 keessaa qabeenya uummanni hawaasni gadi bee gargaare kan kenne eenyunni dhugaa yoo dubbachuu ta'e eenyunni jira keenya ilaa daba Mubaarak irraa yoo dhimma dhuunfaa qabaatanii Mubaarak irraa Kaalido dhagaye amma Mubaarak irraa dhimma dhuunfaa tokko Abdii irraa dhimma dhuunfaa tokko qabu dhaggeeffadhu. Atummaan nama lallabaa jiru kun yoo miilli kan geechite boris akkanumaan sii dubbata. Rabbi fayyaa siyaa godhu Rabbi harka Oromoo siin galchin Rabbi namallee siin kadhachiisi. Galaara kan ji'a sadi bo'aa jirootu jiru dhukkubsataan koo qoricha isaa argatee na yaalamee bor dalagatee jiraachuu danda'a. Ilmi namaa kun miila lama dhabe miilli lamatti hin jiru. Galaara. Miila lama dhabe kana booda hojjetachuu illee hin danda'u caarraa biraa hin qabu. Inni kun yaalamee isa sanatti darbuu qabnaadha malee beemesii keessan kan gargaarinaa gargaaraa miti kanaan kanan gaafachaa yeroo. Galaara kamtu dursaadha gaafiin kan kun. Isin immoo amma kan isin haasa'aa jirtan yaada deeggarsaa wayitii fi yaada arrabaa wayii. Kagawi. Doktor. Yaada arrabaa miti. An tokkoffaa rakkoo nu qabnu isinitti dhaggeeffadhaa. Kana hin fudhattan yookaan fudhattu yookaan dhiisuu dandeessu. Rakkoo cimaa qabna nuti wallaahi laazim. Rakkoo yeroo baay'ee gadi baanee qeequmsaan arrabaan walitti ibsinu wayii qabna. Garuu kutaan biraa moo iccitii walii gadi hin baasu waliin arrabsu. Yoo wallaalaan keessa jiraate yoo rakkoo keessa jiraate keessa wal gorfata. Nuti immoo walitti neessuu tariifannaa walitti naafisuu tariifanna. Kun dhugaa jirtudha. Rabbii rasuuleedhi ummata keenya yeroo isin nama gargaartan kana isin cabsu kana jara kana naawii osoo hin taane kan biraatu jira. Meenusi warra nu beeku mana banannee guyyaa akkanaa gargaarsatu jira. Ijoollee Jimmaa bakka akkanaa dhalatanee tuyyi gargaarsatu jira. Abdiin viidiyoo raabeera guyyaa akkanaa kottaa jennee ittimna. Mee rabbiidhaa guruupii muma wayii hidhaa lafa kaa akkuma ijoollee sii koomandoo kanatti. Amma ijoollee hedduutu wallaahi ani viidiyoo argee wallaahi nan saalfadhe. Maal akkana wal gochuun jira keenya hin bareedu dhiisaa hamilee waliin cabsinu. Ilaa Mubaarakiin arrabsaa Mubaarak dhibbaan dhibbatti duraanii ijoollee Jimmaan gargaaru nana mana isa kanaa. Wallaahi nana mana. Garuu immoo amma immoo abdiitti dabarfataa jirtan. Laa hin fura dhullee isinirraa leenqee baluwan. Yoo ita abdii bira jiraadheef miti mana abdiyyuun seenu maaliif guyyaa tokko mana isa kana ol ga'ina keessa kana darbate garuu haqa namaan balleessina. Haqa namaa itu eegne gaarii natti fakkaata. Kanaafi akmal naawi Kabir mee guruupii hidhaa callumeedha lafa kaa wallahi warri amma asirra deemee lafa dhiitu kun osoo isin diraama dhibba ta'uu gaafattane warri Dubaay keessa wallahi ajandaa keenya irraa nu baasanii obboleessa waa'ee yaada qabnu fitannee buuna kaalido waa'ee guruupii abbaa beedaa hidhamuu hidhamuu dhiifate waa'ee keessaa yaada keenya kennadha. Ajandaa jijjiiraa jirtu. Tole. Akkas goona. Galatooma ulfaadhaa baga dhuftanii yaada keessa kennattanii kan hin kennatin. Kabiiroo kennitu. Aku malah disingkirkan nih.